Bicha ferre dubbate. Oh my goodness. Abbaa kaatu bijiru de waan dhaabe hin taane dubbiin gallee fi Caffee na dhaggeeffatu waan reefu dubbate irraa kiliirinsi ni godhaani. yoo hanga gabbuu si jala haa abbaa kaa kana Mubaarak Laali caffee. harka duubatti miilaa sidi waatti haa eekamtee Caffee waan reefu. jala haa yaadage. Naasa'u bakka. Caffee laa Amma kaasee naasa'u. isan irraa hin dubbachuu deema. Mee Mubaarak sirriitti walaa dhageeffannu maaliif dhugumatti nallee. Dabaree kenna Mubaarak. Tokko nama tokko dubbata. Dabaree sidii kenna. Nama tokko qofa dubbata. Dabaree tokko tokkoon kenna. Amma uummata dhumate kanarraa haasa'uu dhiiftanii dhaxxanii siyaasa ofii barbaadan galchitu taanaan dhaabbadha. Amma obboleessi keenya haxxishoo umrii isaa dheeratu. Adda nuu baasee kiliir godhee nu himeera. Uummanni Wallaggaa mootummaan nu fixuu jira jedhaa turan. Nummoo lakkii jennee calluma inni dhaggeeffataa turre gura qarsine. Amma kunoo aangawoota mootummaatti bilbilee gaafanneerra shanee deeggaruu. Kanaaf shaneenis faannonis nuyi tokko jedhan aangawoonni mootummaa gurguddoon. Dhumate kanas amma dhugaa jirtu dhageenye kana. Kan fixaa jiru mootummaa akka ta'e shakkii tokko hin qabaatina. Deeggartanii dhiiftanii kunoo deeggaraa mootummaan nutti maara. Kanaaf Mee Mubaarak yaada irratti deebina. Amma yaada caffee reefu dubbate san yaada fardiitii. Caffee ani wanni hin jaaladhuuf dubbii tuttuqaa nama dura waallee argaa bara dheeraa wal beena. Naaf caffee yoo xiqqaate bara 15 ol wal beena. Namni gaafa sooshaal miidiyaa irratti jalqabaan dhufu sooshaal miidiyaa irratti illee natti caffeedha. Ni yaadata namni intarviina godheessa. Laali caffee waan amma reefati dubbatte dhuguma gaafa Dammaqaa Mokonnin Wallagga dhaqee qeesicha amma faannoo deeggaru ka Oromoo jibbuu kana waliin dhaqee uummanni Amaaraa hidhachuu qabaa gaafa jedhe opiidiyoon gayyaateeti Baaleerraa Harargee keessattuu godina kana lamii anna yaadadha godina biraallee miti maancaadhaa fi mannoo tokko beektaa karaa Zuwaayii kana fa'aa yoo deemte yeroo hawaasaadhaa dhuftu waan akka qoncooraa wayii billaa wayii dhedheeraa wayii tumanii karaa irratti gurguratan warra kana hunda guuranii wanjalanyaa godhanii miidiyaa irra dhiyeessaa turan. Siyaasaa yeroo san deemtutu akkas ture. Maaliif Oromoo dhiibanii jara kana humna godhachuudhaaf waan mootummaan keenya yeroo san diinni isaa guddaan tiippillee waan tureefi Oromoo ammoo kasobame sobanii kadide ammoo gobanii akkasi deemuu ture. Mootummaan kun akka reefu obboleessi kiyya caffeen jedhetti hamma Oromoon gabroomne jennee seenaa gabrummaa keessatti nu qabnu keessatti bara mootummaa Dr. Abiy kana Oromoon miidhamtee jedhe caffeen. Yoo gara tokkoon laalle dhugaa Oromoon hamma gaafa gabroomteerraa ammoo kan warri fayyadamillee gareen hin mormin. Gareen mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhee itti amane barri fayyadame amantii irraa qabee warroota abbootii amantii irraa qabee hanga nama dhuunfaatti bara kana fayyadaman. Barri Oromoon keessa miidhamellee bara kana. Ani kana lachuun hin fudhadhu. Hin mormu. Laali caffee Mubaarak hundi keessa na dhagaa. Mutu godhi mee namni amma keessa baaqaa mutu godhi gaanu ta'a. Ana miti boo. Lammachuun maal taate ana miti nama biraati. Okay, abba. Sokoo gisee ne gartan maqaan kiyya kun isin bareeda. Eegi mutu godhadhu amma. Nuti godhateera tokko Caffee laal osoo beektu girigiri. amma goonu haxxishoo Idu kutuan dabaree nu gadi sanyii gadamee dubbadhu dabaree hunda lamaatii kennuu qabaabanii. Sakandii takka naa kenni Mubaarak sakandii takka qofa yaada tokko dhumuu barbaadu. Buduun figash buduun. Sakandii takkan dubbadha. Laali caffee isin hundi keessaniyyuu wanni beekuu qabdan. Mootummaan kun mootummaa nama biyya bulchu kun ani Oromoodha. Oromoodhalleedha ani Oromoodha jedhee yaada. Abbaa fedhe garee Oromoo keessaa bahee nama qawweedhaan isa mormu tokkollee arguun barbaadu yoo dhumes yoo danda'e ka isaa fixullee yoo dhufeef qaamni biraa nama isaa mormu sayyuu isaa fixu dhufe ni deeggara yoo danda'e ofiiyyuu fixa hagaruma isin jedha. Warri eegu jirtan.
Yohan Timfa. Sanjiga da tubbe Ela mai kina banka na furatan. La bahaka dubbate miyoti ka tole mobe Sanjiga da dubbate la ragya fadda ummata keenya. Wannan dubbata jiru kana mana bane everybody seta jiru. Ummata keenya nagaan qabsaa'otaa miti kun loltootaa miti kun adda bilisummaa Oromoo miti kun ummata keenya ummata Wallaggaati. Bakkatti jumlaadhaan dhumani. Ummanni keenya maaltu fixaa jira akkamitti dhumaa jiru maal gochuu qabnaadha marii keenya malee waa'ee siyaasaa keessa xaxxanii loltoota tuutaanii irraan dubbannu kan mootummaas ta'e kan adda bilisummaa Oromoo ta'an kufanii kuffisuudhaaf ba'anii jirri. Amma ummata kanaaf falli maalidha yoo isinii galee kana keessaan beena dhumattee dubbiilla malee deeggaruu qabu maalii geessanii abdaatti hin galchina. Sanyii gadaa yoo hin jirree muftii dubbadhu. Anjira. Bakka xumuradhu muftiitti dabarsi muftiin immoo burqaatti dabarsa burqaan immoo abbiitti dabarsa eegala. Mubarak bare ambar yaada kiyya fitanne maana dhaabdan. Enfitatta please mutii qabadhu namni mutii qabatee ta'a. Tola yana. Ela yamma walumaa galatti kan namni bara wayyaanis namni mootummaa kiyya dheettamane fayyadamaa ture atti shoo waan jechaa ture irratti jechuudha. Bara Abiyyi mitiitii jechuudha sii galee. Namni gugguufe namni jilbeeffatee gugguufuuf mootummicha fayyadamaa ture. Investor abbaa qabeenyaati sii galee. Walumaa galatti uummata Oromoo Wallaggaa kan fichisiisaa jiru eenyudha? Mootummaadha. Akkamitti fichisiisaa jira? Tokko Abiyyi abaawoni hin jiru eessa dhaqee akka jedhamuufi uummata kana fichisiisaa jira. Lama ofiisaati Amaaraa walitti bu'ee jira waan ta'eefi Amaaraa walitti bu'ee waan jiruuf jechuudha. Uummanni Oromoo aariidhaan wajjin haa ka'uudheet itti karoorsee uummata Wallaggaa fichisiisaa jira jechuudha. Uummanni waa wajjin ka'uu dideef jechuudha. Hojii isaa waan beekuuf jechuudha. Kanaatiifi diraamaa hojjechaa jira namichi. Maal godhee bara wayyaaneedhaan wal lolu Wallaggatti uummata fichisiisee uummata Amaaraa fichisiisee shaneetu wayyaanee wajjin ta'ee uummata keessa fixee jedhee of wajjiniin kaasee jechuudha. Sinii galee ammas immoo diraamaan inni itti jiru sanadha. Walumaa galatti ani waanan dubbachuu barbaadu maanni akka Oromootti salphannee jirra. Cabnee jirra. Wanni nuti tahaa jiru waan salphaa miti. Uummanni Wallaggaa haalli ittiin dhume harmeen tokko gaafa maqaa Oromootiin gudeedamtu qalamtu salphinni kan dargaggoo Oromoo hundaati walumaa galatti jechuudha. Kanaafi haga dandeenyu uummanni keenya sagalee haa taanuuf uummata kanaaf jechuudha. Wanti nuti gochuu dandeenyu maanni sagalee ta'uufiidha. Sagaleerraa nafee haga dandeenyu wal ijaarree waan hojjechuu qabnu hojjechuudha. Kana dura Wallagga keessatti Amaarri dhumanii yennaan shaneetu ajjeesee jedhan ibsa baasanii gadi ba'anii gadda ibsatanii maaliifiin Oromoodhaa gadda ibsachuun dadhabame tuffii nuuf qabaniif Oromoof qabaniif. Kanaafi naannoo Wallaggaatti kan dhumaa jiru uummata Wallaggaa qofa isinitti fakkaatiin Harargeen buqqa'ee naannoo Wallaggaa qubachaa jiru naannoo sunirraa dhumaa kan jiru tokko uummata Harargeeti. Lama kan dhumaa jiru uummanni Tuulamaa gara sunitti qubatee jiru dhumaa jira. Kanaafi uummanni keenya lafa jirurraa Oromoo dhumaa jiru kanaafi Oromoo dhumaa jiru kanaafi haa birmachuudha qabnaa jedheen yaada kiyyaasiin dabarfachuu barbaada. Inni kabiraa akkuma waliigalaatti Wallaggi uummanni Shawaa uummanni Gujii barnoota barachaa jirtu ijoolleen eega waggaa 4 manni barnootaa cufamee jira. Faayidaan nuti mootummaa kanarraa arganne dhumuu gatii kaffaluu barnoota malee hafuu doofaa ta'uurraan kan hafe wanni biraa tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf warri fayyadamtanii fayyadamaa jirtu maaliifin mootummaadhaa gugguufaa jirtu waan ta'eef fayyadamaa jirtu. Bara wayyaanis yoo mootummaadhaa gugguuftanii hin fayyadamtu turtanii wanti biraa hin jiru jechuudha. Waa'ee paartiitti yoon isinii deebi'e ABO'n eessa jira maal hojjetaa waan akkasitti odeeffama. ABO'n riphee lolaadha. Gaafa lolu lafa qabatee daangaadhaan qabatee miti kan inni lolaa deemu. Yoo iddoo tokko lolee qabatee ture drooniidhaan rukutama. Kanaaf iddoo sun qubatee taa'uu hin danda'u bootaa jijjiirrata jechuudha. Namni waa'ee riphee lolaa yookiin immoo waa'ee lolaa waa'ee woboo beeku caffeeffaan ni beeku dubbachuu danda'u. Warra waraana keessa ture attishoonis waraana keessa ture ni beeka amala riphee lolaa jechuudha.
eessa akkamitti akka qubatu akkamitti akka lolu jechuudha. So kanaafi waraana bilisummaa Oromoo kompileen gochuun hin danda'amu. Biyya kan bulchaa jiru mootummaadha. Mootummaatu kompileenitti ta'a. Biyyi kun kan harka jirtu mootummaadha. Nageenya uummata kanaa kan eeguu qabu mootummaadha malee WBO miti. Kanaatiif akkasittiin akka nama bilchaataatti yaada malee akka corqaatti yaaddanii WBO'n eessa dhaqee maal ta'ee warri jettanii isiniif qaanidha. Aasaa corqaa naasayinaa. Ani kanan dubbachuu barbaada galatooma. Tole please murbi amana kan sanyi lala abbaa qadiifama murtii dubbatu murtii maqaa hin ka'e burqaan achiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh duraan dursa warri immoo islaamanteen akkam jirtu nagaa yaasiniin jecha bakkuma jirtanitti nageenya hoosinaa bahu obboleeyyanti waan bareedaa kaastan xiqqaa fi guddaan keessan beekaa fi wallaalallee hunduu namni waan itti dubbatu kaasaa jira ani wanni garaan nyaatu akkuma mubeelleen kaasee namoonni biraallee kaase nuti yeroo ammaa kana waa'ee dhimma mootummaatii fi dhimma siyaasa gartanii abaa'oo irratti deemaa jirra malee waa'ee haadhateennaa fi obboleeyyan teenya reefi jaraa kararratti badaa jiru dhumataa jiru saabataa jiru badii tokko malee an akkanatti fakkaatutti wallaahi kuni garaan hin nyaanne waa'ee mootummaatii fi waa'ee dhimma biraa keessa galaa jirra malee waa'ee hawaasni keenya duguugamaa jira xaragamaa jira haati teenya mallee akka duraa caala booyaa jirru sun nu keessatti dhagahamuu dhabee waa'ee dhimma mootummaa ka mootummaa deeggartus ka abaa'oo deeggartus kanatu irra daran simateessa yoo waan kana dubbatan akkuma waan mootummaa tanaa fi dhimma gartee dhaabaa deeggaru kanatti madaan nu keessaa ol haqqifamu kana waa'ee haadhateennaa ta dhumataa jirtu maaliif isin keessaa dhukkubni hin dubbatamne ka mootummaa deeggartus deeggari waan feete deeggaruu mirga qabda ani waan barbaade deeggaruu namni na dhorku hin jiru dhaabni kamillee nan daangesu ofii kiyyaa murteeffadheeree murteetti yaada jechuudha namni kamuu naa murteessuu hin danda'u hanga rabbiin mirga koo naa kennitti alhamdulillah yoo rabbi narraa murqe malee mirga kiyya namni naan kennu namni narraa burquu hin danda'u akkuma gartee ofii keeti mootummaadhaa fi dhimmamtee waan biraatiif dhimmamtu kana hawaasa dhumatee gartee badii tokko malee rakkoo tokko malee duguugamee saabate kana maaliif garaa isin hin nyaannesi maaliif dhimma mootummaatiif dhimma biraatiif asitti walirra duultan akka nama wannaatitti sabni keenya kun maa dhumata jettanii afaan takka dubbachuu jirtanii hay dhiiroo uummanni Tigraay kas garteetiin bilisa of baase afaan takka ta'ee du'aa isaanii irratti dhaabbateeti falmate nuti immoo kun mootummaa fol nyaata kun kaaniif dhaaba abaa'ooti gartee dhaaba fol nyaata osoo nuti wal nyaannu jidduu kanatti sabni keenya duguugamee saabataa jira haati teenya haati nagayaa du'aa jirti obboleeyyan keenya qeerroon gadi bahee barnootaaf deemaa jiru karatti jigee hafaa jira kuni maaliif garaa isin hin nyaannes yeroo hunda waanuma dhaabatiif mootummaa tanaaf wal bixxan bakka kana waguu yaatan takka Oromoo waliigalteen beektu ammallee osoo waan takkarra waliin galin yaa'uudhaaf afaan taatanii wal fixxan asirratti faayidaa nuun qabu obboleeyyan kiyya meega dhaabadhaati murteen hawaasa keenyaa ka dhumataa jira kun maalinni jedhame mee maalirra walii galla hawaasni keenya kasaabataa jiru kun murtee maal haa argatu afaan takkaan mee jennee walii haa gallu rabbii jedhaati waa'ee dhaaba keessa waa'ee mootummaa keessa baya waan dhaaba gartee hawaasa keenya murteessa murteen hawaasni keenya argatu qabu guutumaan guututti maal ta'uu qabaadha hanga yoon gartee haatii teenya karra duutee hafti hanga yoon gartee dargaggeessi keenya wagguu gadi bahee manaa garteetiin du'aan isaa reeffi isaa manatti gala hanga yoon bartee du'aan nama keenya bineensaaf gatama kuni garaa isin nyaachuu qaba malee waa'ee mootummaatiif wali quuqama qabdu akka barbaadee deeggaruu dandeessa namni si gaafatu hin jiru anam obboleessa kiyya mootummaa yoo deeggare dirqama irraan qabu ani yoon mootummaa deeggare namni maa akkas goote naan hin jiru kuni mirga qabda namni si dhorgu hin jiru waa'ee mootummaatiif waa'ee dhaabaa dhiisaati wanni amma inni asii waliin nu qabee ma gartee hawaasni keenya ka dhumataa jiru kun maal akka goonuuf isin fide malee haa isin waa'ee